Yeroo ammaa kanatti garuu YouTube viidiyoo tokko hojjechuudhaaf jechuudha viidiyoo tokko qofaaf haga doolaara miiliyoona tokkotti kan inni itti baasu. Meeshaalee qaqqaalii kaameraa akkasumas immoo maayikiiwwan qaalii ta'an bituun qabdanii wantoota salphoo ta'uun hojjechuu dandeessu. Ijoollummaatti bara 2012 yeroo umrii isaa waggaa 13dha. Ibsni isin barreessitan kamillee ni dubbisuu ni danda'a. Akka duraa callisee miti jechuudha. Namoota yeroo ammaa kanatti YouTube irratti subscribe guddaa qabanii fi galii guddaa argachaa jiran keessaa Mr Beast isa tokkodha. Mr Beast yeroo ammaa kanatti subscribe miiliyoona 500 ol nama qabu ta'ee galiin isaa ja'an doolaara miiliyoona 2 amma doolaara miiliyoona 5tti tilmaamamu YouTube qofarraa nama argachaa jirudha. Beeksisoota garaagaraa osoo hin dabalatiin jechuudha. Mr Beast YouTube kan jalqabe umurii isaa ijoollummaatti bara 2012 yeroo umurii isaa waggaa 13dha. Waggaa 13tti YouTube jalqabees immoo waggoota 5f YouTube irratti viidiyoowwan baay'ee gaddisaa ture. Viidiyoon isaa garuu namoota baay'ee bira qaqqabaan turre, view gaarii argachaa turre, subscribe gaarii ittiin argachaa turre. Garuu bara 2017 waggaa 5ffaa isaatti viidiyoon inni gaddisee namoota baay'ee biratti akka inni beekamusa taasise, view gaarii ittiin argate, subscribe gaarii ittiin argate, akka inni milkaa'ina irra qaqqabullee akka inni ittiin argatu isa taasise jechuudha viidiyoon gaafa sana. Viidiyoon kunis immoo viidiyoo challenge guddaa qabu turedha. Lakkoofsa tokko jalqabanii amma 100tti jiran lakkaa'uudhaan viidiyoo inni hojjetedha. Har'a seenaa Mr Beast isinitti himuuf osoo hin taane icciitii milkaa'ina Mr Beastiin wal qabsiisee wantoota torba isin YouTube jalqabuu keessan dura beekuu qabdan akkasumas immoo namoota YouTube jalqabdan irraa deddeebi'aa jirtaniif illee wanta isin fayyaduu fi namoota YouTube irratti hojjechaa osoo jirtan immoo amma yoonaatti YouTube irratti galii keessan argachuu hin dandeenye akkasumas immoo monetized gochuuf illee isinitti ulfaate wantoota torba isin beekuu qabdan isinitti argisiisa. Wantoonni torban kun anaan kan na fayyadedha. Yeroo gabaabaa keessatti YouTube kana monetized godhee galii irraa argachuu akka danda'u kan na taasise jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan irraa fayyadama. Inni torbaffaan immoo wanta baay'ee murteessaa ta'eef viidiyoo kana amma xumuraa ilaalaa. Inni jalqabaa niichii filachuudha. YouTube jalqabuu keessaniin duratti niichii filachuun bakka isa murteessaadha jechuudha. Maaliif har'a wanta biraa borumoo wanta biraa hojjechuu hin qabdani. Har'a waa'ee nama barsiisaa hojjettanii borumoo waa'ee nyaataa iftaan immoo viidiyoodhuma kan biraa immoo yoo argatan isa YouTube keessan irratti gaddisuu hin qabdani. Mr Beast sababiin inni waggoota 5 kana keessatti milkaa'uu hin dandeenyeef inni jalqabaa niichiiwwan garaagaraa hojjechaa ture. Jalqabatti kan inni ittiin jalqabe geemiiwwan garaagaraa kompiitaraan akkasumas immoo bilbilaan taphachuunidha. Ittaan immoo reaaktii jalqabe namoota yuutuubaroota gurguddoo irratti reaaktii gochuu jalqabe. Sadaffaa irratti immoo maal jalqabe jechuudha chaalenjiiwwan badhaasota garaagaraa namoonni argatan irratti reaaktii gochuudha jechuudha. YouTube irratti reaaktii gochuu jalqabe. Dhuma irratti kan inni godhes immoo chaalenjii qopheessuu irratti jalqabe jechuudha. Chaalenjiiwwan ulfaatoo qopheessuu irratti jalqabe. Chaalenjii kana qopheessuudhaanis immoo lakkoofsa tokko jalqabanii amma 100 lakkaa'ee viidiyoo riikaard godhee YouTube irratti gaddisee jechuudha. Yeroo jalqabaatiis viidiyoon isaa vaayiraalii ga'ee namoota baay'ee bira qaqqabee fi kanaaf namni kun ammallee kan irratti hojjechaa jiru chaalenjiiwwan gurguddoo qopheessuudhaan beekama. Akkasumas immoo badhaasota gurguddoo namaaf kennuu fi namoota gargaaruudhaan nama beekamudha jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf YouTube jalqabuu keessaniin dura niichii filadhaatii jalqabaa. Erga niichii keessan filattanii jalqabdanis immoo jijjiiruu hin qabdanii niichiidhuma keessan sanarratti irra deddeebitanii yoo hojjettan namoota bira qaqqabuu jalqabdu keessattuu yeroo viidiyoon keessan vaayiraalii ba'etti niichii sanarratti irra deddeebiidhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Kanaaf jijjiiruu hin qabdanii. Anama fakkeenyaaf hojiiwwan onlaayinii garaagaraa irratti hojjechaa ture. Amma immoo gara YouTube'itti deebi'een jira. Sababiin isaas immoo wanta kana hojjedhu sanarratti YouTube'iin yeroo garaagaraatti wanta na adabee tureefidha. Har'a garuu YouTube'itti jijjiireen jira. Viiyuun kiyyaa isinni sunii fi inni darbee fi nammaa tokkoon ta'u sababiin isaas niichii jijjiireen jira. Amma hordoftoonni kiyya YouTube irratti hojjechuu barbaadan dhufanitti ani maalin argadhu jechuudha. Isa sanaan argadhu jechuudha. Akka viiyuu isa sanaatti viiyuun argadhu. Namoonni isaan bira qaqqabullee scroll godhanii bira darbuu waan danda'aniif jechuudha. Garuu immoo isin viidiyoo kiyya laayik gootanii yoo bira darbitan akka namoonni viidiyoo kiyya dhufanii ilaalanii viidiyoon kiyyallee namoota biraa akka qaqqabuuf YouTube'n naa taasisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatina. Isin immoo YouTube jalqabuu keessaniin dura niichii filachuu hin dagatina. Namoonni YouTube jalqabdanii jirtanis immoo niichii garaagaraa tasumallee hin hojjetinaati. Niichii tokko irratti hojjechuudhaaf yaala. Inni lammaffaan hordoftoota keenya beekuudha. YouTube irratti namoonni nu hordofan maal barbaadu kan jedhu sirriitti qorachuu qabna. Koomentii isaanii dubbisuu qabna. Viidiyoon keenya immoo viidiyoo akkamiitidha yeroo nuti viidiyoo akkamii hojjenne viidiyoon sun namoota baay'eetiin ilaalama. Maaliif namoonni ammuma viidiyoo keessan laayik gochaa deeman akkasumas immoo viidiyoo sana keessa ammuma namoonni turaa deemanidha. YouTube'n kan namoota kan biraatiin illee dabalee isiniif ga'uu danda'u jechuudha. Kanaaf hordoftoota keessan beekuu qabdu jechuudha. Mr Beast yeroo dheeraadhaaf kan inni gochaa ture waa'ee YouTube qorachaa ture baay'ee
akkasumas immoo hordoftoonni isaa maal akka barbaadan ni beeka jechuudha ammatti argitanitti yoo ta'e yeroo baay'ee viidiyoon Mr Beast badhaasota garaagaraa wajjin kan wal qabatedha. Chaalenjiiwwan garaagaraa namootaaf qopheessu, namoota badhaasu akkasumas namoota beekamoos ta'uu danda'a. Normaalii namoota macallisees immoo ni badhaasa jechuudha. Chaalenjii gurguddaa qopheessa jechuudha. Yeroo qopheessu immoo qarshii xiqqoodhaan yookaan doolaara xiqqaadhaan miti kan inni qopheessu investii guddaa irratti godhee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf isinis viidiyoo yuutuubiidhaaf yeroo hojjettanitti hordoftoota keessan beekuun maal akka isaan beekan hubachuun isinirraa eegama jechuudha. Inni sadaffaan qulqullina sagalee fi qulqullina viidiyootidha. Kuni baay'ee murteessaadha jechuudha yuutuubii irratti hojjechuudhaaf. Kana yoon isiniin jedhu garuu ammuma yuutuubii yeroo jalqabanitti meeshaalee qaqqaalii kaameraa akkasumas immoo maayikiiwwan qaalii ta'an bituun qabdanii wantoota salphoo ta'uun hojjechuu dandeessu. Mr Beast jalqaba yeroo yuutuubii jalqabetti meeshaa inni itti fayyadamaa ture bilbila ture akkasumas immoo kompiitara moofaadhaan illee kan inni yuutuubii isaa viidiyoo isaa edit gochaa ture jechuudha. Garuu yeroon boodatti immoo galii yuutuubii irraan argatuun fooyyessaa dhufe jechuudha. Meeshaalee garaagaraa ittiin bitachaa dhufe kaameraa maayikii yeroo ammaa kanatti garuu yuutuubii viidiyoo tokko hojjechuudhaaf jechuudha. Viidiyoo tokko qofaaf haga doolaara miiliyoona tokkottidha kan inni itti baasu jechuudha. Editingii isaa akkasumas immoo kaameraawwan fayyadamu wantoota fayyadamu baay'inaan namoota badhaasuu irratti yeroo deemuttis immoo baasiiwwan baay'ee qabachuudha. Isaan kana keessatti namni kun yeroo kanatti viidiyoo tokko qofa hojjechuudhaaf amma miiliyoona tokko amma doolaara miiliyoona tokko haga inni itti baasutu jira jechuudha. Kanaaf isinis yeroo ammaa kanatti meeshaalee sasalphoodhaan fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Namoonni immoo AI garaagaraa fayyadamtan viidiyoowwanis ta'uu danda'a akkasumas immoo sagalee qulqullina qabu sagalee namatti dhaga'amu gochuun gaariidha jechuudha. Viidiyoo caalatti immoo sagaleen baay'ee murteessaadha. Maaliif namni tokko osoo viidiyoon ilaaliin sagalee qofa dhaggeeffata jechuudha. yuutuubii irrattis ta'uu danda'a wantoota kanneen biraa irratti sagalee qofa namoonni dhaggeeffatan jiru. Akkasumas immoo viidiyoon keessan dirqama viidiyoodhaan wanta waraabdanii namatti argisiistan qabdu ta'es immoo qulqullina kan qabu qulqullina gaarii biyaansi namatti mul'achuu danda'u kan qabu ta'uu qaba. Isaan kana dirqama keessan sirreeffachuu qabdu jechuudha. yuutuubii namoonni yuutuubii jalqabuudhaaf yaaddan isaan kana qopheeffachuu qabdu. Akkasumas immoo kana duras namoonni hojjechaa jirtan isaan kana irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabdu jechuudha. Inni arfaffaan taayitilii fi taampinaalii keenya bifa gaarii ta'een hojjechuu qabna. Yeroo ammaa kanatti taampinaalii fi taayitilii hojjechuudhaaf diskiripshinii barreessuudhaaf AI fayyadamtanii wantoota kanneen hundumayyuu hojjechuu dandeessu. Editingidhaaf baay'ee namoonni editingii hin dandeenye bifa salphaa ta'een barreeffama qofa barreessuudhaan ajaja qofa kennuudhaan jechuudha. AI garaagaraa Gemini ta'uu danda'a akkasumas immoo ChatGPT akkasumas isaan kan biraallee fayyadamtanii sarchi barreeffama qofa barreessitanii ajaja kennuudhaan taampinaalii bareedaa ta'e akkasumas immoo taayitilii gaarii ta'e kan yuutuubii irratti sarchiidhaaf illee namaa mijatuu fi namoonni baay'een akka viidiyoo keessan kilik godhaniif isaan gargaaru hojjetachuu dandeessu jechuudha. Mr Beast argitaniitu yoo ta'e viidiyoo isaa baay'ee irratti taayitiliin inni fayyadamu akkasumas immoo taampinaaliin isaa bifa salphaa ta'een kan hojjetamedha. Yeroo ammaa kanatti immoo baay'ee salphisee kan hojjetudha jechuudha. Kana duras immoo kan turan bakka kolfaa fa'aa kan inni hojjetu isarratti wantoota tokko dabaluun barreeffama gabaabaa fayyadamuudhaan kan namoonni akka isaa viidiyoo isaa ilaalan kan taasisaa turedha jechuudha. Isinillee kan isin gochuu qabdan yuutuubii yeroo hojjettanitti namni jalqaba gubbaa isaa ilaaleetidha kan keessa isaa seenuu danda'u viidiyoo yuutuubii irraa akka isaan kan biraa scroll osoo godhuu namni kan argatu keessattuu viidiyoo dheeraa hojjettu taanaan jalqaba namni taampinaalii isaa ilaalaa sana booda immoo taayitilii isaa erga ilaaleen boodadha kan inni seenu jechuudha. Kanaaf taayitilii fi taampinaaliin isin hojjettan baay'ee murteessaadha. Isaan kanas immoo viidiyoo keessan kan wajjin kan deemuu danda'u Gemini yookaan immoo kanneen biraa irratti sarchi gochuudhaan barreessuudhaan ajaja qofa kennuudhaan hojjetachuu dandeessu. Gara fuulduraatti immoo haala kamiin akkasiin isaan kanallee hojjetattan isaan taayitilii diskiripshinii akkasumas immoo taampinaalii wal fakkaataa ta'e akkaataa kamiin akkasiin qopheeffachuu dandeessan viidiyoo isinifan hojjedhaa. Isin garuu isa kanarratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Inni shanaffaan dambii fi seera yuutuubii kabajuudha. Yuutuubiin yeroo ammaa kanatti immoo AIdhaan hoogganama waan ta'eef wantoota isin haasoftan afaan kamiin illee maaf hin haasa'iin ni beeka. Akkasumas immoo wantoota isin fayyadamtan illee eessa akka argattan irra ga'uu waan danda'uuf isaan kana sirriitti kabajuu qabdu jechuudha. Waa'ee koopiraayitii irratti viidiyoo namaa fayyadamuu hin qabdanii viidiyoo namarra deebitanii upload gochuu hin qabdanii akkasumas immoo sagaleewwan yuutuubii irratti gadhiifamanii jiran callistanii deebistanii fayyadamuu hin qabdanii sagaleewwan baakgiraawundi irratti fayyadamuudhaaf yuutuubii stuudiyoo irratti yuutuubiin firii kan kaa'ee jira isaan fayyadamuu dandeessu. Kanaan alatti immoo yookaan sagalee muuziqaa mataa keessanii
kireet godhattanii itti fayyadamuu dandeessu AI garaagaraadhaan. Kanaan alatti garuu kallattiidhumaan YouTube irraa fuutanii itti fayyadamuu qabdanii yookaan immoo bakka kan biraarraa sagalee background irratti galchuun qabdanii yookaan immoo background irrallee soo viidiyoo isin hojjettanii sagaleen kan biraa duubarra galuun qabu jechuudha. Muuziqaan kan biraa kuni sirriitti murteessaadha. Maaliif yeroo ammaa kanatti seerri YouTube baay'ee ulfaataadha. Viidiyoon YouTube nama baay'ee cufamaa jira akkasumas immoo monetized illee kan ta'e illee demonetized ta'aa waan jiruuf isinillee isa kanaaf of eeggannoo guddaa qabdu. YouTube irratti hojjettanii dhumarratti yeroo isin monetized taasisuudhaaf jettanidha kan yeroo baay'ee qabamullee yoo copyrightiin sun na dabarsee irrattanillee yaaddan yookaan immoo viidiyoo namaa isin fayyadamtanii na dabarsee irrattanii yaaddan dhumarrattidha kan isin qabamee akka haraatti akkasiin hojjettan isin taasisu waan ta'eef isa kana jalqabumaa kaastanii waan hunda qulqullinaan hojjechuu qabdu. Seera YouTube sirriitti kabajuu qabdu. Copyrightiin akkasinitti dhumne muuziqaa achirraa YouTube irraa tasumallee fayyadamuu qabdanii muuziqaa namoonni gadhiisan ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif nama dursee gadhiifameef lakkaawama waan ta'eef wanti hundumtiyyuu kanaaf isa kanaaf sirriitti irratti of eeggadhaa. Seera YouTube sirriitti kabaja. Maaliif YouTubein viidiyoo keessan remove gochuu jalqabnaan yookaan immoo isinirraa gadi buusuu jalqabnaan yeroo hundumadha kan inni isin hordofu. Lammaffaa immoo yeroo taanutti illee viiyuun keessan akka namoota baay'ee biran qaqqabne taasisa jechuudha. Kanaaf seera YouTube sirriitti kabajuun dirqama keessan jechuudha namoonni YouTube jalqabuudhaaf jirtan illee. Inni ja'affaan SEOdha. SEO yookaan immoo Search Engine Optimization kana jechuun viidiyoon keenya akka salphaa ta'etti search godhamee argamuu qaba jechuudha. Isin wantoota isin hojjettan irratti namoonni fakkeenyaaf ani amma waa'ee YouTube namoota barsiisaa jira yoo ta'e namoonni akkaataa kamiin YouTube irraa galii argachuu dandeenya, YouTube jalqabuu keenyaan dura maal gochuu qabna jedhanii search yoo godhan viidiyoon kun namoota sanaaf bahuu qaba jechuudha. Kanaafis immoo kan na gargaaruu danda'u maalidha? Description ni fayyadamu akkasumas immoo title fi hashtag ni fayyadamu baay'ee murteessaadha jechuudha. Description ifa ta'e viidiyoo sana wajjin deemu gochuu qabdu jechuudha. Maaliif YouTubein ammatti description isin barreessitan kamillee ni dubbisuu ni danda'a. Akka duraa callisee miti jechuudha kan inni darbu. Maaliif AI dha. AI'n immoo afaan kamillee hiikee dubbisuu waan danda'uuf isa kana irratti sirriitti xiyyeeffachuu qabdu. Kaampanaaliin keessan sirrii ta'uu qaba jechuudha. Isaan kana hundumaa yoo gootan YouTube irratti viidiyoon keessan search yeroo godhametti illee akka fuulduratti bahee mul'atuuf isin gargaara jechuudha. Kanaaf description, title, hashtag, taagiin isin fayyadamtan kan viidiyoo sana wajjin deemu ta'uu qaba. Callistanii taagii dhuma amma namoonni tokko jirtu taagiiwwan akkasii baay'ee vaariyaal hidhatanii taagii callistanii warreen tartiibaan keessan jechuudha. Taagiin isin fayyadamuu qabdan kanuma achirra kan viidiyoo keessan waliin deemu qofa ta'uu qaba jechuudha. Isaafis immoo AI fayyadamuu dandeessu. Gemini irratti galtanii taayitilii kennu, description kennittanii search yoo barreessitaniif inni description viidiyoo keessa wajjin deemu. Waa'ee viidiyoo keessanii yoo himtan viidiyoo keessa waliin deemu isinii kenna. Akkasumas immoo taagii fi hashtag illee isiniif kenna jechuudha. Kun immoo akka viidiyoon keessan namoota biraatti searchidhaan illee argamu isin gargaara jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti xiyyeeffadhaatii hojjedhaa. Inni torbaffaa fi inni dhuma obsaa fi walitti fufinsaan YouTube irratti hojjechuudha. YouTubein baay'ee ulfaataadhas, baay'ee salphaadhas. Kuni namoota tokkoof dafanii irratti milkaa'u. Nuti immoo namoota dafanii milkaa'an yoo arginu kan keenya immoo yoo ture bakka nuti hin hojjenne jettanii yaadu jechuudha. Kuni homaa gochuun danda'amu. YouTube irratti garuu jabaattanii itti fufinsaan isin hojjennaan isinis wanti hin milkoomneef hin jiru. Akkuma isinitti mee jalqaba irratti Mr Beast bara 2012 jalqabee amma bara 2016tti sabiskiraayibii 30,000 hanga 40,000 caalletu qaba ture. Garuu immoo viidiyoowwan baay'ee gadhiise, viidiyoowwan 500 ol gadhiise. Garuu immoo sabiskiraayibii xiqqaa qaba ture jechuudha. Garuu abdiin kutanneen hojjechaa ture, itti fufinsaan hojjechaa ture. Dhumarratti bara 2017 viidiyoon tokko vaayiraalii isa baasee namoota biraan isa ga'ee beekamtii guddaa argatee beeksisonni garaagaraa isaa dhufanii akkasumas immoo YouTube irraallee galii guddaa isaa YouTube qofarraallee argachuu jalqabe. Yeroo ammaa kanatti immoo akkuma argitan sabiskiraayibii amma kana nama qabaachuu danda'e jechuudha. Isa qofa miti ani YouTube ergan jalqabee akkuma isinitti waggoota 6 dabarseen jira. Waggoota 6 kana keessatti garuu waa'ee YouTube hubachaa dhufe akka ammaa kana waa'ee YouTube hin beekuun ture. Nan jalqabaa viidiyoo namaa fa'aan gadhiisan ture. Viidiyoo YouTube kiyya gara jalqabaa irratti jechuudha. Ergasiis immoo viidiyoo dhuma ofii kiyyaa yoo ta'es immoo dafeen abdii kutadha bakka jechuun saatiidha. Kan baay'ee abdii sin kutachiisu saatiidha. YouTube kiyya isa tokko ni beektu ta'e sabiskiraayibii 6,000 ol qabaate jechuudha. Saatiin kiyya yeroo sana achirratti naa lakka'e garuu saatii 1,000 caalu qabu ture. Garuu yeroo ammaa kanatti immoo akka haraatti irratti jalqabe illee wantan bakka waa'ee YouTube sirriitti hubadheef amma
yeroo gabaabaa keessattidha kanan sa'aatii 2000 ol galee jechuudha. Yeroo gabaabaa almost ji'a tokko keessattidha sa'aatii 2000 ol kanan deeme. Isayyuu immoo YouTube'n akka carraa ta'e na adabe achirratti illee sa'aatiin irraa hir'isee ture jechuudha deebisee. Kanaaf walitti fufiinsaa fi obsaan hojjennaan YouTube irratti wanti isin hin milkoofneef hin jiru. Yoo xiqqaate torbanitti viidiyoo 2-3 gaddisuu qabdu. Sana booda yeroo hundumayyuu immoo viidiyoowwan wal fakkaataa akkuma isinitti hime viidiyoowwan namoonni barbaadanii fi wal fakkaataa ta'e hojjechuudhaan YouTube irratti milkaa'uu dandeessu. Namoonni immoo YouTube automation hojjetan immoo yoo xiqqaate torbanitti viidiyoo 2-3 isiniif dirqamadha jechuudha. Automationiin yeroo ammaa kanatti galii guddaan kan irraa argamaa jiru waan ta'eef walitti fufiinsaan gaddisuu qabdu jechuudha. Yeroo gara jalqabaa isiniif ilaalamuu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo viidiyoon keessan jalqabaa immoo vaariyaalii isinii ba'uu danda'a. Keessattuu viidiyoon keessan jalqabaa vaariyaalii isinii ba'eera taanaan yeroo hundumaa wanta isa fakkaatu hojjechuu qabdu. Sana booda YouTube irratti milkaa'inni ni dhufa jechuudha. Kanaaf obsa qabaadhaa. Akkasumas immoo walitti fufiinsaan hojjedhaa. Torbanitti viidiyoo 1-2 hojjechuun dirqama keessan yoo xiqqaate bakka hojjechuun dandeessan taanaan torban keessatti viidiyoo 1 gaddisuun dirqama keessan ta'uu qaba jechuudha. 2-3 immoo yoo gaddistan irra caala baay'ee filatamaadha kuni. YouTube'n illee isin jajjabeessa jechuudha akka kana gootanii fi kana taasisnaan milkaa'ina guddaatu isin eeggata. Yeroo ammaa kana immoo namoonni miiliyoonara ta'anii jiran Itoophiyaa keessa illee namoota sooshaal miidiyaa irratti hojjetaa jiranidha waan ta'eef isinis isa kanarratti jabaadhaa hojjedhaan isin jedha. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Yeroo taanuttis waa'ee YouTube irratti viidiyoo kan biraan isinii qabadee dhufa. Namoonni viidiyoo kiyya immoo ammasitti ilaaltaniitu yoo ta'e viidiyoo kiyya laayik gochuun dagatina. Akkasumas yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti na barreessa. Yeroo taanuttis immoo barnootawwan waa'ee YouTubeetiin wal qabatan barnoota baay'een isinii qabadee dhufa waan ta'eef namoonni subscribe nan godhin jirtan subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoon kiyya akka nani gadhiiseen akkasiin qaqqabuuf immoo mallattoo bilbilaa sana all kan jedhu irra kaa'atii akka dafee isin qaqqabu gochuu dandeessu. Galatooma.